السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت دعوتني سمعتوا بقجرات تنجتة قوية هراك نكملتي جروبي أكاسو مو أونلايني وأنا كاسي سنوفي الراك هيدو تدندن تنسني كبد الفجرة يسوفي الراهيدو يوكان هيكو فمو بوتان اسم برباچي سو إيمو كيسن سنتني إيمو كيسن رجسنتني التاني بروفايلي كيسن نشوفافتني بروفايلي كيسن بوتاني سكوريت إن the privacy تدندن تقطني eegas igadeentanii har'aaf ka online TV koolii akkatti ofirraa hiitan isinitti mul'isa. Gruupii fi waan biraa immoo yeroo biraa qabadhee isinii dhufa. Dursa irratti everyone jedha koolii ka jedhu kana privacy mata duree isaa jalatti. Fakkeenya everyone kun amma namni hunduu na dawwaluu hin danda'a jechuudha. Kontaaktiin kun ammoo nama kontaaktii kiyya qabu nama immoo aadii kiyya qabu bicha na dawwaluu. Kasadaffa koostoomiin kun nama anas keessa filadhee jedhe nama tokko yaa nama filadhee itti galchee jedhe jechuun nama kana bicha na dawwaluu danda'a. Yoo itti dabaluu barbaadellee asumaan itti dabala jechuun nama sanitti. Kasadaffa nobody waa takka nama tokko illee hin barbaachisu. Nam tokko na dawwaluu hin danda'u silkiin kiyya hidhaa jira privacy jala jira jedhee itti garsiisa jechuudha. Kasadaffaa kun. Awwala namni guutuun nama dawwaluu hin danda'a. Kan lammaffaa immoo nama aadii keessan qabu bichaadha. Nama walqunnamtii isaa qabdan. Kan sadaffaadha nama isin filattan nama shanaa ta'uu tokko haa ta'u nama isin itti galchitanii raayitii irra gootan bichatu isin dawwaluu danda'a jechuudha. Kan dhumaa kun ammoo bilookii nama yeroo isinii dawwale yeroo isinii dawwalan silkiin keessan hidhaa jiraata yoo isinii dawwalan bilookii kollisii kana keessatti isiniif ba'a jechuudha. As keessa ilaaltan nama isin dhabe. Akkasan kan lammataa ammoo akkamitti onlaayinii kenna yoo irra jiraanne bulee akkan ibsine akka inni nama biratti buleen ibsine onlaayinii seennee fi hin seennee akkamitti akka itti sirreeffattan isin garsiisa. Onlaayinii status in the last scene kan jedhu kanarratti jechuu kaastanii onlaayinii gubbatti agartanii xiyya akkasuma quba namichaan irratti qabee jiru. Online jedhee garsiisa yeroo namni irratti deebi'ee online irra jira jedhee garsiisa. Kanneenillee kontaaktii godhatuu hin dandeettan akkuma reefii sanitti koostoomii godhatuu hin dandeettan nobody godhatuu hin dandeettan. Nobody goonaan online seene hin seenne raayitii isinii kennu malee waa takka jechuudha. Haala kanaan ofirraa hidhuu dandeettan akkuma san ammoo ofirraallee yoo wala hidhattanii jiraattanillee irraa hiikuu dandeettan. Kontaaktii gootanii akkasuma immoo everyone gootanii koostoomi gootanii nobody gootanii akkasanitti itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Bannoonni guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaataa gabannoota biraatii walitti deemnuun wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Turtii gaarii.